dubbii waaqayyoo keessaa walii wajjiniin dhageenya. Dubbii waaqayyoo keessaa dhageenya. Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Dubbii waaqayyoo dubbachuudhaafis dhaga'uudhaafis hundumti keenya yaada keenya walitti qabannee dubbii waaqayyoo dhageenya. As taa'ee amma sammuu kootti waan tokkotu dhufa ture. Luba gammachiisiin hin beektu, namni hin beekne tarii hin jiru ta'a. Waan jireenya isaa keessa na dinqisiisu, waan isa guddises jedhee waan an yaadu tokko kanaan dura waa dubbadheera. Amala namatti qabamuu hin qabu. Amala nama kana na godhe jedhee dubbii namarra lakkaa'u, dubbii namarra barbaadu, namatti aaru waan akkasii hin qabu jedhee kanaan dura dubbadheera. Lammaffaa garuu wanti na dinqu yeroo dubbii waaqayyoo dubbatamu he sits and listens. Isatu na dinqa. Ijoollummaa isaatii jalqabee dubbii waaqayyoo yeroo dubbatamu he sits and listens. Kunii guddina isaatii fi sababii ta'eera jedhee tanan yaada. Kanaaf dubbii waaqayyoo eenyuyyuu haa dubbatu he sits and listens. Baay'ee na dinqa jechuu kooti. Kanaaf lafa jirrutti dubbii waaqayyoo teenyee dhaga'uun ayyaana isaa nuuf kennu waaqayyoo. Egaa akkuma beennu haalli keenya haalli kan keenya ga'a. Yookiin kan saba keenya cimaadhaa waggaa 115 dura Onesimos Nasiib mana mootummaa yookiin beeta mangistii ammuma jiru kana seene gaaffii Oromoo baate si'a baay'ees kasamamaniiru. Girfiinis itti faradameera. Booddee immoo mana keessaa taa'ee sabuma afaan Oromootiin lallabeef. Wangeeluma afaan Oromootiin lallabee gara biraan hin jiru. 115 years ago. Yeroon isaa yeroo dheeraadha. Amma garuu yeroo bari'uuf ka'edha jedheen amanaanii. Adukkanaa'u malee amma yeroon itti bari'u ga'eera jedheen amana. Kana waaqayyoo jira teessoo isaarraa maqaan isaa haa eebbifamuun yeroo sana wangeela fidee saba baay'ee miliyooniidhaan lakkaa'amu inni hidhaa keessaa baasee seexana keessaa baasee inni humna cubbuu inni cabse waaqayyoo jira. Har'asii isuma sanadha waaqayyoo. Isuma sanadha waaqayyo. Isuma sanadha. Kanaaf isa waaqeffanna. Sababii inni hin geeddaramneef isa isuma sanadha waaqayyo. Sagalee waaqayyoo keessaa gaa kanaan dura walii wajjiniin ilaallaa jedhee kanan kaasee walii wajjiniin ilaallaa yeroo qabnu keessatti ilaallee waaqayyoo walii wajjiniin kadhanneetii xumurra. Macaafa qulqulluu keessatti Baabiloon kan jedhamu barreeffameetii jira jalqaba amma dhumaatti arginaa jedhee kaasee tanan ture. Mul'ata Yohaannis keessaan dubbisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irraatii akkas jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Ergamaan biraa boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irraa ergamaan biraa inni lammaffaan isa duraa duukaa bu'ee kufteetti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii waynii dheekkamsaa isa halalummaa isheerraa dhufu akka dhugan goote kufteetti. Baabiloonii kufteetti jedha sagalee waaqayyootu. Ishee kam ishee gudditti guddoodha jedha. Ishee kam saba hundumaa daadhii wayniitiin. Daadhii samma arginu isa jechuu isaa miti. Samma dammaa geeshoodhaan namni waliin makeessa dhuguusa daadhii qophaa'u miti yaadisa. Daadhii waynii dheekkamsaa jedha asirratti afaanii isa gara biraadhaanii dheekkamsa jedha miti. Paashinii jedha. Paashiniin dheekkamsa miti. Paashiniin hinaaffaadha.
baashiniin gara kuteenyaanii yaada tokkoonii waan tokkotti of kennaniiti hojjechuu jechuudha. Yaada ishee kanatti of kenniteeti Baabilooniin hojjetti. Isa kam? Halalummaa ishee jedheeti dubbata. Halalummaa ishee isa eenyuuni? Saba hundumaa jedheeti dubbata. Isheen akka dhugdu kan goote isheen kufteetti. Boqonnaa 17 akkuma kanaa boqonnaa 17 lakkoofsa 3 fi 5 irra isa jiruun dubbisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 fi 5 irra isa jiru. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Eenyu? Waaqayyo. Eenyuun? Yohaannisiin. Maal godhe? Hafuuraan isa fuudhe. Physically miti yookiin qaamaan naqee miti. Hafuuraan fuudheeti lafa onaatti na geesse Waaqayyo. Achittis dubartii bineensa bildiimaa tokkorra teessu nan arge. Mul'ataananii dubartii tokko arge. Dubartiin sun immoo maal hojjetti? Bineensa tokkorra teessi. Bifisaa immoo bildiimaadha. Isarra teessin arge. Maqaa ulfinaa Waaqayyoo. Maqaa ulfinaa yookiin Waaqayyoon arrabsuu jechuudha. Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennamanii isarraa guutanii turanii. Guutanii turan iddoo tokko iddoo lama miti. Irrumatti barreeffamanii guutanii turanii. Maqaa dhoksaa mistirii Baabiloon. Maqaa dhoksaadhaan hojjetti Baabiloon. Mul'inaan hojjetti miti. Utuu hojii ifaa ta'eeti mul'inaan hojjetti. Garuu maqaa dhoksaa jedha. Yoo maqaa dhoksaa soba wal dhaalchisuu, dogoggorsiisuu, irraa kaachisuu, ani si dogoggorsiisuu, irraa si kaachisuun dhufee jedheeti namni hin gowwoomu yoo akkas jedhame. Dhoksaadhaaniiti hojjetti. Baabiloon guddittii jedheeti dubbata. Haadha ejjitoota. Haadhadha. Haadha kam? Haadhadha. Jechuun hin horti. Produusii gooti. Jechuudha. Haadha ejjitootaa fi warra ciigaasisaa biyya lafaa jedhu tokko immoo adda ishee irratti caafamee ture jedheeti dubbata. Akka isheen gowwoomsuu hin dandeenyetti jechuudha. Adda ishee irratti iddoo mul'ataa irratti caafameeti ture. Kana booddee gowwoomsuu hin dandeessu. Baabiloon guddittii jedheeti dubbata. Boqonnaa 18 lakkoofsa 1-2 irrattis kana booddees ergamaan biraa tokko aboo guddaa fudhatee ergamaa aboo guddaa qabu tokkotu jedhaga. Ergamaa aboo guddaa qabu tokkotu eessaatii Waaqa keessaa utuu gadi ba'uu nan arge. Ergamaa humna guddaa qabu tokkotu Waaqa keessaa utuu gadi ba'uu ni arge. Lafarraa miti Waaqa keessaa humna guddaa kan qabu tokko nan arge. Ulfina isaarraa kan ka'es biyyi lafaa hin ife. Ulfina isaarraa kan ka'e guutummaa biyya lafaa ibsuu kan danda'u ergamaan tokko duwwaadha. Innis immoo Iyesuus Kiristoosidha. Isatu akkas jedhe. Inni sagalee cimaadhaan iyyee akka namni dhaga'utti. Sagalee cimaadhaan iyyee kufteetti. Baabiloon guddittiin kufteetti. Guddoodha Baabiloon. Maaliif? Guddina isheerraa kan ka'e waan baay'ee hojjetteetti. Xinnoodha ta'ee waan hojjechuu dandeesse sana hundumaa hojjechuudhaaf hin dandeessu turte. Garuu isheenti guddittuun kun kufteetti. Iddoo buufata hafuurota hamootaa taateetti. Hin kadhanne daqiiqaa tokko. Sakandii 30. Gooftaadha ati. Gooftummaan kee immoo gooftummaa bara baraati. Ati gooftaadha. Ati ergaa qabda. Ati yaa Waaqayyo waan namatti dubbattu qabda. Dubbiin kee hojii hojjeta. Dubbii kee nutti dubbadhu yaa Waaqayyo. Siinan kadhadha. Dubbii kee nutti dubbadhu. Ayyaana kee nuuf kenni yaa Waaqayyo dhaga'uudhaaf akka dandeenyutti. Na gargaari anaan yaa Waaqayyo. Hammam akkan gargaarsa kee barbaadu namni hin beeku. Ati garuu beektaa yaa Waaqayyo. Kanaaf na gargaari. Saba kee gargaari. Hafuura gara biraa nurraa qabi. Hafuura keetiin iddoo kana guuti. Hafuura keetiin saba kee guuti. Hafuura keetiin nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen.
Egaa yeroon dubbadhu suutuma jedhee tanan dubbadha. Maalirrattan dubbadha? Waa'ee Baabiloon jedhamu kanarrattidha. Maaliifi sagalee Waaqayyoo keessa waan jiruuf. Sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuu duwwaa miti, baay'ee daddabalee sababii ka'eef. Jalqaba seera uumamaadhaa hamma mul'ata Yohaannisitti waan Baabiloon jedhamu kuni baay'ee gatii dubbatameef. Subject maatarii isa cimaa waan ta'eef macaafa qulqulluu keessatti macaafni qulqulluuni sababii dhaafiti, hojii dhaafiti, akka namaa galuufiti daddabalee kaaseeti dubbataa jechuudha. Kanaafani anis yeroo fudhadhee hamma tokko yaada kanarratti yaaduudhaaf qorachuudhaaf yaaleera. Akka namaa galuttis immoo tokkoffaa suuta jedheen dubbadha, lammaffaas waan tokko keessa deddeebi'aan dubbadha. Akka namaa galutti yoo callumedhaniidhuma ariifataniidhuma deemanii tarii abbaa dubbatuuf gaariidha ta'a. Dafee dubbateef gaariidha ta'a abbaa dubbatuufi garuu namni hin dhageenye yoo ta'e homaa gatii hin qabu. Kanaafi parpaziinsaa immoo akka namni dhaga'uufidha. Suuta jedhee tanan dubbachuu yaalaa, utuun keessa deddeebi'ee immoo waan tokko dubbachuu yaalaa. Namoonni waldaa kiristaanaa keessa baay'ee baratanii jiru. Namoonni baay'ee hin baranne immoo jiru. Kun hundinuu waldaa kiristaanaa keessa waluma qixxee taa'u waan ta'eef hubannaan namaa garaagaradha. Kanaaf namoonni daftanii waa hubattanii dandeettii warri qabdanii IQ'n keessan cimaa warri ta'e warra akkas hin taaneefi adaraa yaada wal caccaalaga namni jechuu kooti. Barumsaanii harmootiin tokko immoo kan hin baranne iyyuu jiru. Warri kaan immoo dooktaroonni immoo jiru. Kanaaf waldaa keessa namni jiru iddoo garaagaraa warri ta'anii na ilaaltanii akka kanattan dubbachuu yaada. Waama cimaa takkaa dubbatamee hin beekneen dubbadha jechuu koos immoo miti. Garuu nama hubachiisuudhaaf yaala jechuudhuma kooti. Baabiloon kan jedhamu kuni macaafa qulqulluu keessatti 260 maqaa dha'ameera. Yerusaalemitti aanee Baabiloon magaalaadhaa booddee guddatee impaayira ta'eedha. Baabiloonii Yerusaalemitti aanee magaalaan baay'inaan macaafa qulqulluu keessatti dha'amee Baabiloon kanadha. Kanaafi infasiisii qaba jechuudha. Kutaan amma dubbisee hunduma isaa macaafa mul'ataa Yohaannis keessaatiidha kanan dubbise. Mul'anni Yohaannis macaafa isa dhumaati. Achi keessatti garuu Yohaannis Baabiloon jedhee daddabalee kaase. Amma gagaaffii ani kaasoo bara Yohaannis keessaa Baabiloon hin turre. Bara Yohaannis keessaa Baabiloonii hin turre. Waa'een Baabiloon bara kakuu moofaa keessa dubbatame. Fakkeenyaaf raajichi Isaayyaas boqonnaa 39 keessatti yeroo Hisqiyaas dhukkubsatee bara Hisqiyaas keessa jiraatee yeroo Hisqiyaas dhukkubsatee namoonni Baabiloonii biyya Yihuudaa dhufanii isa gaafachuudhaaf jedha. Isa gaafachuudhaaf dhufnaanii inni immoo jireenyi mijateera, haalli mijateera, bulchiinsa gaariidha, wal qixxaateeraaf waan ta'eef iddoo guddaadhaan immoo dhufan waan ta'eef namni guddaan tokko yeroo dhufu iddoo guddaadhaan yeroo dhufu hinuma naa namni amma pirezidentiin yookiin gavarnariin tokko yoo dhufe namni waama maalan godhaa jedha. Waanuma qaqqabatu wallaala waama godhaa maaluma inni itti argisiisa laataa waanuma ija isaa guutu jedheeti yaaduu danda'a. Kanaaf gaafa isaan dhufanii fuudhee mana qulqullummaa geesseeti itti argisiise. Isaan kana ilaalanii deeman achi asii garanaa garasiin ilaalaa. Ilaalanii gaggalagalanii ilaalaniitti sokkan. Ilaalanii maal gootee dee Isaayyaas Hisqiyaasiin gaafate jara tokkotu Baabiloonii dhufee maal gootee mana qulqullummaa gaaf tokko dhufaniitti fudhatu jedheen. Waggaa baay'ee duratti dubbate yeroo sana Baabiloonii magaalaa guddaa tokkodha malee impaayira warra Asiiriyaa keessa jira booddee guddataniiti warra Asiiriyaa iyyuu diigani. Kanaafi waggaa baay'ee duratti dubbate
Ermiyaas akkasuma Baabiloon dhufaniiti magaalaa kana hin fudhatu, biyya kana hin fudhatu jedheeti akeekkachiisaa ture Ermiyaas. Akkuma inni jedhee ta'ee warri Baabiloon si'a sadii dhufaniiti biyya Yihuudaa rukutanii, biyya Yihuudaa yeroo rukutanii namoota booji'anii, namoota boojuu isa jalqabaa keessa Daani'el faa jiru, macaafa qulqulluu keessa Daani'el namni jedhamu akka jiru beektu, boojuu isa lammaffaa keessa Hisqeel faatu booji'ame, isa sadaffaa irratti garuu dhufanii magaalaa sanaa gubaniiti balleessanii mana qulqullummaas diigani. Baabiloon yeroo sanadha kan inni ture gaa jechuu kooti. Isa booddee garuu mootummaan Baabiloon, impaayirri Baabiloon hin diigame. Bara 539 irratti diigame, hin bade. Akkuma Ermiyaas faa dubbatanii hin diigame, hin bade. Galgala inni itti diigame mootiin Baabiloon Bilxaasoor kan jedhamu mana qulqullummaa keessaa qodaa dhufe fuudhee guyyaa ayyaana guddaa godhaniiti, guyyaa dhaloota isaa ta'uu, guyyaa mootummaan Baabiloonitti dhaabate haa ta'uu ayyaana guddaatu ture. Namoota biyya sana keessaa waamanii hin dhugu turanii, of hin beekanii, hin machaa'u, hin sirbuu, of iyyuu hin beekan isaan. Waan godhan iyyuu hin beekani. Maaltu nu caalaa jedhaniiti jiru, booddee harki tokko dhufeeti barreesseedha. And that was the end of Babylon. Harkuma tokkodha. Waama sadii barreesse achirratti, Maanee Teeqeel Faares jedheeti barreessa. Seenaa isa keessa hin naqu, jedhu harkuma tokkotu dhufee barreesse. And that was the end of Babylon. Bulaniiti warri Persia, warri Fars dhufaniiti, they killed him and Babylon was destroyed. Egaa kana maaliifan kaasee Baabiloonoo yeroo sana bade, Yohaannisii fi Baabiloon gidduu waggaa 630 jira. Maaliif waggaa 630 waan badee waggaa 630 booddee kaaseeti dubbata Yohaannis. Maaliif dubbataati jira? Isan ammas gabaabsee manan dubbadhee bira darba akka isin hin uffisiisnettis. Yeroo bara waggaa 600 duragaa 597 irratti boojuu isa sadaffaatti warri Baabiloon dhufaniiti magaalaa Yerusaalem. Hisqeel duraan naqee Baabiloon keessaa, Israa'el keessaa, Yihuudaa keessaa booji'amanii warra biyya Baabiloon keessa jiraatanitti dubbata ture. Ermiyaas immoo magaalaa Yerusaalemitti raajii dubbata ture. In the name of God dubbatu turani. Warri kunis hin dhageenye, warri sunis hin dhageenye. Lachanuu hin dhageenye. Yerusaalem hin qabamuu jedhu. Hin qabamaa jedha achi taa'eeti Baabilooniin booji'amee dhaqeera Hisqeel. Hin qabamaa jedha. Hin qabamaa jedhaani. Maaliif? Araarra difeensiin namaa araara Waaqayyoo duwwaadha. Waan namni ittiin oolu araara Waaqayyoo duwwaadha. Waan nama oolchu wanti gara biraan hin jiru, araara Waaqayyoo duwwaadha. Isaan immoo araara Waaqayyoo hin barbaanne. Waama barbaadanitti godhu araara Waaqayyoo hin beekan. Mana qulqullummaa keessatti iyyuu waan barbaadan godhu. Waaqota tolfamaa fidaniiti Yerusaalem immoo hin qabamu jedhu. Namni tokko rakkinni hin jiru jedhu. How come? Maal akkamitti akkas ta'uu danda'a jedhu. So diigamaniiru, diigameera silayyuu maaliif hin qabamu jedhu. Baabiloon dhufeetii magaalaa Yerusaalem qabatanii. Nama 75,000tu magaalaa sana keessaa boojuutti fudhatamee deeme. Kan isaan fuudhanii deemanii ijoollee moototaatis, the royal family. Kan isaan fuudhanii deemanii luboota, biyyi Israa'elii luboota kuma baay'eedha qaba. Luboonni tokko hin hafne hunduma isaanii fuudhanii deemanii. Gaggeessitoota mootummaa warra bulchanii, government officials, warra nagada qabanii, lawyers, biizinasii adda addaa warra hojjetanii, biyya sana keessatti iddoo olaanaa warra qabanii booji'amaniiti deemanii. Namni tokko hin hafne. Namni kuma baay'eedhaan lakkaa'amu hin du'e waraana sana keessatti. Magaalaan sun hin gubate. Jerusalem destroyed. Manni qulqullummaa hin gubate.
magaalaa sana keessatti namoota warra hiyyeessaa, namoota warra dhukkubsatoo, namoota warra tikeefaa, namoota warra waraana sana keessatti madaa'anii, dhukkubsatanii, caccabanii, warra homaa tokko waa'ee hin baafne dhiisanii warra kaan fuudhaniiti deeman. That is Babylon. Yohannis AD 96 yookiin dhaloota Kiristoos booddee bara naannoo 96ttidha caafata kana kan inni barreesse. Maaliif Baabiloon jedhee isa jedhuun deebisaa jira. Sababiinsaa yeroo sana keessa tokkoffaa warri impaayera Roomee keessa jira sababii ta'ee fi maqaa isaanii dha'uun barbaanne. Rakkina ofitti waamuun gaarii miti. Rakkina ofitti waamuun barbaanne. Silayyuu rakkinnoo jira. Silayyuu itti dhufaa jiru. Kanaafiti Baabiloon jedheeti moggaase. Maaliif? Warri Roomee, they did exactly the same thing. Warri Baabiloon waan isaan godhanii bara 70 irratti Yerusaalemin dhufanii hin gubanii, mana qulqullummaa hin gubanii, magaalaa sana hin gubanii, namni isaan immoo nama tokkotu nambisin booji'aniiti fuudhaniiti magaalaa sana keessa iddoo garaa garaatti tamsaasan. Yesuus Kiristoosii kana akeekkachiiseera. Mana qulqullummaa dhaqanii bartoonni argisiisanii argitaa akka inni miidhagu hennaanii no hindiigama jedhe. Waggaa 40 booddee akka inni jedhe hojii ergamootaa keessattis akkuma argitanii raajii inni dubbataa ture Agaboosii Phaawulos fatti hin dubbata ture. Namoota yeroo sana turanitti ergamootatti magaalaan Yerusaalem hin gubataa jedheeti dubbata ture. Magaalaan Yerusaalem akka isaan jedhanii hin gubatee yeroo sana bartoonni baay'een egaa keessa akka ba'anii fi akeekkachiisee ergaa qabu waan ta'eef baay'een ba'aniiru. Yaaqoob namuma yartuutu hafe malee. So maaliif Baabiloon jedheree hafuuruma isa sanatu yeroo kana jiraadha. Hafuuruma balleessutu yeroo sana jiraadha. Amma gabaabaatti gaaffiin amma immoo deebisu what is Babylon? Maalidha Baabiloon inni jedhamu kuni? Al tokko magaalaa guddaa ture booddee guddateeti impaayera ta'e biyya baay'ee qabate. Jenneera. Maalidha Baabiloon? Babylon is a system. Baabiloon maalidha? Sirnadha. Baabiloon maalidha? Akkaataa mootummaan itti biyya bulchudha. Akkaataa mootummaan itti yaadudha. Akkaataa itti gaggeessanidha. Akkaataa namni itti yaadudha. Akkaataa namni itti buludha. System. Yeroo darbee as magaalaa kana keessatti yeroo George Floyd namichi jedhamu sun gaafa inni du'e reediyoo tokko dhaggeeffadhan ture. Reediyoo isa public reediyoo irraati asiitii profeesarii tokko nama North Carolina jiraatu gaafatu ture. Namichi kun ofiisaa poolisii ture. Booddee immoo barateeti profeesarii ta'e yuunivarsiitii keessa jira. Waan baay'ee dubbate garuu waanuma tokko duwwaa dubbachuu fi namichi sun jedhe poolisichi jechuudha. Yeroo namicha gurraacha kana morma isaarraa jilba isaatiin irra jeesee hamma inni du'utti eegu guyyaa saafaa nama hundumaa duratti tu viidiyoodhaan waraabamaa jiru. Utuu namni kun hundinuu dhaabateeti ilaalaa jiru. Akka badii godhaa jirus utuu beeku. Maaliif kana godha beektuu jedhe? Because he trusts the system. Sababiin isaa haala jiru, siistemii jiru suni akka inni isa gargaaru beekaa jedhe. Kanaafiti ija jabaatee akkas godha. Waa'ee siistemii kanaafiti gurraacha tokko ajjeeseeranii poolisii tokko duwwaa qabu asii nama tokko ajjeestee qabuuni inni gatiin qabu rakkinni isaa siistemaatikiidha. Inni isaan jedhaniif kanaafi jechuu heddeetan. The system. Baabilooni maalidha? It is a system. Akkaataa itti yaadanidha, akkaataa itti bulchanidha, akkaataa itti gaggeessanidha. Maalidha siistemiinsa? Baabiloon keessatti siistemiitu ba'a yookiin immoo poolisiitu ba'a yookiin immoo imaammatatu qophaa'a. In Baabiloon imaammata tamii dhannee biyya qabannaa. Dhanneetii duullaa.
daangaa keenya bal'ifna, daangaa isa sana dhanneeti qabanna, biyya isa sana dhanneeti qabanna, saba isa sana dhannee qabanna, of jalatti bulchina, seera keenya jalatti bulchina, ishee nu didduu hin boojina, ishee didduu hin rukunna, mana hidhaa keessa buufna, hin joorsina, hin ajjeefna. Tyranny. Baabiloon tyranny. Silence goona, hin saamna, hin ari'anna, to'annaa keenya jala gashina. The system. Kanadha Baabiloon. Of jala gashu, of jala gashu, of jala aansu, qabeenyaa isaa fudhachuu, qe'ee isaa fudhachuu, mana isaa fudhachuu, ijoollee isaa fudhachuu, saayilansii gochuu, yoo didanii hidhuu, ajjeesuu, balleessuu, destroy gochuu. This is Babylon. Kanadha Baabiloon. Macaafa qulqulluu keessaa kanan argee kanan hubadhe kanadha. Baabiloon maalidha? Sirna, system keessan deddeebi'aa jedheera. Yaada isaa akka namni qabachuudhaaf gargaaramutti. Systemii maalii? Tyranny, totalitarianism, dictatorship. That is Babylon. Abbaa irrummaa, irreedhaanan irreen qabaa, dhuguma irree qaba Baabiloon. Baabiloon keessaa humni namaa jira, Baabiloon keessaa humni waraanaa jira, militarii paaworii qabu. Kanaafiti biyyoota olii gaddeemaniiti wareeruudhaaf danda'ani. The military power, educated and experienced manpower, financial power. Babylon. Babylon kanadha. Humna isaanii kanaan gargaaramu. Maal gochuudhaaf? Qabachuudhaaf. Humna isaanii kanaan gargaaramu Babylon. Qabachuudhaaf, of jala aansuudhaaf, saamuudhaaf, ari'achuudhaaf. That is Babylon. Invadii gochuudhaaf, poolisiin achitti baa, mari'atanii baasu, biyya qabanna jedhaniiti, hin duulla, dhanneeti qabanna, dhanneeti of jala aansina, waaqota isaaniitti amanan hin balleessina, akka kan keenya amanan goona, qodaa isaanii fuuneeti mana isa qulqullummaa isa kan mana qulqullummaa maaliiti? Mana sagadaa isa kan keenyaa keessa keenya. Hin garboomsina, gadi qabna. That is Babylon. Baabiloonii dudda duuba Moosee xana jiraayedha macaafa qulqulluutu. I am simply reporting. I am a reporter. Macaafa qulqulluu keessatti jira. Isaayyaas boqonnaa 14 keessa waa'ee seexanaati dubbata. Boqonnaa 14 keessa. Macaafa qulqulluudha keessaati akka jedha. Ati yaa Israa'el yommuu Waaqayyo gadda kee, dhiphina kee fi garbummaati keessa turte keessaa si baasee boqonnaa siif kennu jedheeti dubbata. Gadda kee Baabiloonii hin gaddisiisa, Baabiloonii hin dhiphisa, Baabiloonii garbummaa keessaa nama tursa, Baabiloonii boqonnaa nama dhowwata. Yeroo Waaqayyo kee achi keessaa si baasu hin baasa. Yeroo Waaqayyo kee achi keessaa si baasu akkas jettee faarfatta'edha. Mootii Baabiloon akkas jedhama. Isaayyaas boqonnaa 14:3 irratti mootii Baabiloon irratti weedduu moo'ichaa mootiidha. Humna qaba, horii qaba, waraana qaba, namoota ofiishaalsii gurguddaa of duuba qaba. Mootii Baabiloon irratti weedduu moo'ichaa inni nama cunqursaa ture attamitti dhuma argate. Inni nama cunqursaa ture attamitti dhuma argate. Inni nama cunqursaa ture dhuma argata jedha. Macaafa qulqulluu keessa an keessan keessas jira. Manaa yoo dubbifattaniin argitu. Inni nama cunqursaa ture Baabilooniin cunqursaa jedha as keessatti. Yoo dubbiftaniin argitu. Ankoo keessa duwwaa hin cunqursaa. Baabiloon cunqursaa ture Baabiloonii jedha. Attamitti dhuma argate. Dheekkamsi isaasi hin dheekkama. Hafuurri Baabiloon hafuura dheekkamsaati. Dheekkamsi isaasi attamitti dhaabate. Hin dhaaba Waaqayyotu.
waaqayyo ulee nama jallaa hin hunkuteessa. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyo keessaatiidha. Waaqayyo ulee nama jallaa hin hunkuteessa. Ulee mootummaa warra nama mo'aniis hin urreessa. Haleluuyaa. Lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. 4:3 isa jedhuun dubbise. Ati yaa ilma ganamaa jedha. Gara waa'ee seexanaa dubbata. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsitu attamitti bantiiwwan waaqarraa gad darbatamtee. Baabilooni bantii waaqaa ol ba'ee tanan jira jetta. Attamitti gad darbatamtee ati inni saba gadi qabaa turte. Amma immoo attamitti lafatti gad dabalamtee jedha Macaafa Qulqulluu keessatti. Kanadha Baabiloon. Baabiloon kanadha. Egaa maal jedhas keessatti ati yaa ilma ganamaa ati bakkalcha barii ati attamitti waaqarraa gad darbatamtee jedheeti dubbata. Waa'ee maalii? Waa'ee seexanaa. Baabiloonii fi seexanaa walitti qabeeti kaa as keessatti. Macaafa Qulqulluu keessatti walitti qabeeti Baabiloonii fi seexanaa wal cinaa dugda duuba kan jiru seexanadha jedha as keessatti. Biizinasii kan biizinas oonariin seexanadha. Biizinasiin ari'achuu, biizinasiin cabsuu, biizinasiin ajjeesuu, biizinasiin balleessuu nagadi isaa kan seexanaati. He owns it. Garuu nagada sana kan nagaduu fi dhaabatee kan nagaduu Baabiloonidha. Egaa amma immoo gaaffii tokkoon kaasagaa. Egaa eega kana godhateeti akeekni seexanaa maalidha? Maalidha akeekni isaa? What is his ultimate goal? Itti galli isaa, dhumni isaa, karoorri isaa, fiixaan ba'iinsi isaa isa kamidha? Namuma tokko qabee, nama tokko dhiphisee al tokko biyyatti sagantaa guddaa tokkotu jira ture. Biyya yeroo turre jechuu kooti. Sagantaa guddaatu naannoo lafa jirru naannoo Naqamtee. Mucaa nama tokkotu qaalluu keessa nama haadha isheerraa maalirraa itti darbe tokkoti asoosaadhaa fidanii bor waldaa geessinaa jedhaniiti yaadu. Hin dhagee akka waldaa geessuudhaaf fedhanii galgala kana abidda keessa buutee kun ishee gubatee nama gubattee dhumteetii fidani. Seexanni is cruel. Gara jabeessa. Hamaadha seexanni. Nama tokko abidda keessa buusee dhiisuu, nama tokko dhiphisee dhiisuudha. He wants to rule the world. Nama hundumaa akkas gochuudha barbaada. Biyya lafaa qabachuudha barbaada. Tu Waaqayyoon dhowwu ta'eeti. Itti galli isaa maalidha? Biyya lafaa qabachuudha. Biyya lafaa of jala aansuudha. Egan kana jedheeti amma immoo gaaffinan itti darbu attamittiin itti hojiirra oolchaa? Tarsiimoonsaa maalidha? Toftaansaa maalidha? Attamittiin itti hojiirra oolchaa jedhee tanan dubbadha. Attamittiinidha. Waa'ee diinaa hin beennu yoo ta'e, waa'ee seexanaa hin beennu yoo ta'e baay'ee wallaalummaa guddaadha. Beekuuni waa'ee diina ofii beekuuni baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiti mootonni waa'ee diina isaanii barachuutti horii dheeraa fixu. Kanaafiti FBI'tti CIA'tti mootummaan Ameerikaa biliyooniidhaan maa dhangalaasaa waa'ee diinaa baruuf. Yeroo namni seexanni hin jiru maaloo jedhu seexanni sirba daansii dannasa. Yeroo namni seexanni hin jiru jedhu. Bakka isa booddee hin jiru namni akka garaasaa deema. Gaaf tokkooti buleessa tokko buleessa. Alamaayyoo luba Alamaayyoo Waashingtaniin jira. Dubartii faranjii tokkotu biyya Ingiliiziitii dhufee isheetti hima seexana tokkotu nama qabee ba'itti hin jennee keessaan bahu nuun jedhee hin baatatti hin jennee nam baatu jedhee akkas dubbatee laga meexxiittan qabee ani maatii ishee keessan ture hin baata akkasidhaa jedheeti dubbata. Faranjii tokkotti faranjittiin ilaalteeti noormaaliidhaa inni jette. Noormaaliidhaa nuun jette. Abnoormaaliidhaa jechuudha waan akkasii eessaa ba'ee jechuu isheeti isheen. Yeroo inni kun egaa akka inni
iskittaadhuma buusee akka inni jedhu isa godha seexana jechuu kooti hin jiru yeroo jedhamu kanaaf jira jechuu koo jedheetanani jira hojii isaa hin hojjeta garuu akkamittiin hojii isaa hojjeta istiraatejii inni itti gargaaramu tarsiimoon isaa maal fakkaata tarsiimoon isaa adda miti waama addaa waan haaraanis itti hima miti tarsiimoon isaa yookiin akka inni itti hojiirra oolchu akkuma seenaa keessatti warri abbaa irree diktaatoroonni yeroo kaanii hojii isaanii hojjetanii akkuma kanatti hojjeta isarraa baratan waan ta'eef akkamittiin hojjetu tokkoffaa deception gowwomsuudhaan rakaachisuudhaan sammuu namaa brain washii gochuudhaan dhugaa awwaaluudhaan manipulationiidhaan itti hojjetu akkasitiin hojjetu diktaatoroon soba spreadii gochuudhaan spreading lies that is the nature of dictators soba facaasu dhugaa awwaalu dhugaa balleessu soba garuu haasa'u isa nuyi jenne malee gara biraayina gaazexaa kanan dubbisinaa nuun jedhu dur biyya yeroon ture ammoo beektu gasinni maali hin dubbi gaazexaa kanaa jedhu bara dargiifa reediyoo Ameerikaan dhaggeeffatinaa jedhu reediyoo isa kana hin dubbisinaa jedhu gaazexaa kana hin dubbisinaa jedhu magaazinii kana hin dubbisinaa jedhu amma mooga informationiin karaa adda addaa irraa noo isa kana hin cufnaa maaliifi dhugaa dhossuudhaafidha dhugaa awwaaluudhaafidha that is the nature of dictators warri taayiranii dhugaa dhossu warri irreedhaan bulchanii dhugaa awwaalu hin gowwomsu sobatii facaasu sinii galeera akka godhu dictators deception soba tamsaasu dhugaa awwaalu maaliif hin dubbisinaa jedhu maali gaazexaa isa kana sana hin dubbiftanii jedhu nama gaazexaa sana baatee deemanii naa jedhu san beekuudhaan san ofii koo argadhaan kun namni gaazexaa sana baatuu inni dhama dhossaniiti abbaan koofaa ilaallataa dhossaniiti gaazexaa fidaniiti dhufu hin dubbiftanii kanaa jedhu bara dargii VOA man dhaggeeffatinaa jedhu maaf hin dhaggeeffannuma hin dhaggeeffatinaa jedhu maaliif parpasiinsaa dhugaa dhossuudha akka namni hin dhageenye gochuudha manipulation control gochuudha informationii barbaachisu isa ofii barbaadan duwwaa kennu isa kaan immoo akka namni hin dhageenye gochuu warri abbaa irree akkasittiin hojjetu chaayinaa keessatti bara 1989 irratti Tiananmen Square magaalaa jedhamu amma Beijing keessa square jedhamu iddoo namni walitti qabamu guddaa tokkotu jira achi keessatti hiriira guddaatu gaggeeffame 1989 irratti hiriira guddaa dargaggoonni ba'anii geeddaramsa barbaannaa geeddaramsi haa ta'u namicha isa geeddaramsa barbaadutu hin du'e ayyaana isaa irratti du'a isaa irratti hiriira nagaa jalqabe dhiisaa jedhaniin dhiisaa ol galaa jedhani booddee gaafa isaan didanii taankii ergani taankiidhaanitti dafaxaxanii nama 10,000 ajjeesan dictators har'a garuu namni waggaa 30 gadi chaayinaa keessa nami jiru hin beekan namni yeroo sana hin dhalanne warra isaan duraa malee warri isaan booddee inni maaliif controlii informationii controlii godhu maaliif akka dhugaan hin beekamneef kan namni dhugaa hin barreef inni kuni amala warra abbaa irrummaadhaan bulchaniiti kuni sogowwomsuuni irraa kaachisuuni amala seexanaati in argitu caafameera seera uumaa boqonnaa 3 keessatti yoo dubbiftan in argitu dhaqeetii heewaaniin itti dubbate waaqayyo akkasin jenne akka jedhe malee ittiin jedheeti hin gowwomseen dhugaa ishee jalaa dhosse waan isheen isa booddee ta'uudhaaf jirtu hundumaa hin dhosse isa gara biraatitti hime
amala seexanaati kun jechuudha. Amala seexanaa gowwoomsaa fidu, karaarraa kaachisu, amantii gowwoomsaa uumu, akka gowwoomsaa seexanaa fi hojii hojjete amantii adda addaa uumu, amantii Yesuus Kiristoosiin hin beekne uumu, namoota biliyooniidhaan lakkaa'amanii isa duukaa akka bu'anii, sobdoota kaasuudhaanii, amantii sobaa uumuudhaanii, lallaboota sobaa kaasuudhaanii, raajota sobaa kaasuudhaan akka inni hojjetuufi deception. Amala seexanaati. Biyya lafaa keessaati nan gaggabaabsaa bara dhumaa keessaa jedhe Yesuus Kiristoos. Bara dhumaa keessa Wangeela Maatiyos boqonnaan 24 it is the backbone of prophecy. Yoo isa dubbiftanii waa'ee bara isa dhumaa Yesuus Kiristoos lafannitti diteelii dubbateedha. Waraanni ka'aa isaa milikinni akkasii jira, milikinni gogatu ta'a, qoonqoodhaan namni dhumaa, laftiin tocho'aa, waraanni tacha'aa, oduu lolaan dhageessu, lolliin ka'aa jedhee dubbate. Baay'ee isaa garuu kan inni dubbate. Boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irratti Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin hin wallaalchifne akeekkadhaa. Deception, wallaalchisu. Akka isin hin wallaalchifne akeekkadhaa. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu, namoota baay'ees hin wallaalchisu. Lakkoofsa 11 irratti raajonni sobduun baay'een hin ka'u, namoota baay'ee hin wallaalchisu. Lakkoofsa 24 irratti masii sobaa fi raajii sobaa, raajiin soboonni kaan hin ka'uudhaaf hin danda'u. Warra Waaqayyoof fo'aman illee hamma wallaalchisanitti milikkita gurguddaa hin argisiisu. Gowwoomsa. Seexanaa fi akka masiidha jedhaniiti dhufu. Ani seexana jedheetu dhufe namni irraa baqata. Hewaanii yeroo dhaqee hewaanitti dubbate, hewaanii seexana natti dhufe ittiin baqanne. Wajjuwaan haasa'an malee. Waan tokko natti dhufee itteetti hidhattee itti himne Addaamitti. I think deddeebi'ee haasofsiisaan turriin hin namne ta'a. Waan nigatuma wayii natti dhufe hin jenne. Wajjiniin haasa'anii, haasaadhuma nagaa wajjiniin haasa'anii. Maaliif yoo akkas ta'e malee yoo seexana jedhame immoo namni biyyaa baqata. Kanaafi gowwoomsa irraa kaachisu, wallaalchisuuni amala seexanaati, amala diktaatorotaati. Lammaffaa diktaatoroonni yookiin abbaan irree warri ta'anii akkamittiin bushu, ari'annaadhaan itti bushu. Ari'annaadhaan, caljechisiisuudhaan karaa adda addaa ari'ataa kaasu. Akka namni hojii hin arganne godhu. Akka namni mindaan namaa hin guddanne godhu. Mana hidhaa keessa nama gashu. Rakkina garaa garaa namatti kaasu. Nama hin ajjeesu. Waan naan morma jedhanii yaadan hundumaa hin balleessu. Kun amala warra diktaatorotaati. Hin balleessu. Seexanni waggoota 2000 darban kana keessatti namoota miliyooniidhaan lakkaa'amanii ajjeeseera biyya lafaa irratti. Dhugaan garuu hin adeemaa jira. Dhugaan garuu hin dhaabanne, dhugaanii adeemaatii jira. Sadaffaa akkamittiin hojjetu warri abbaa irreedhaan bushan, abbaa irrummaadhaan warri hojjetanii akkamittiin itti bushu. Akka isaan itti bushanii faayinaansii of harka galfachuudhaanidha. Horii of harka galchanii, horiin gaafa namaa harka galee isa booddee waan baay'eetu murteessu. Amma biyya lafaa keessatti maaltu hojjetamaa jira? Gara dhumaa irratti yeroo biyyi lafaa gara dhumaatti adeemu horiin namoota yartuu harka galaa deema. Namoota yartuu harka galaati adeema. Isa booddee hin bitattanii jechuu jalqabuudha. As keessatti caafameera. Caafa qulqulluu keessatti hin bitattanii waan nuyi isiniin jenne duwwaa gootuudha. Namni tokko horiin harka isaa keessa galnaanii waan barbaade murteessuu danda'a. Hojii nama dhoowwachuu danda'a. Karaa hin deemtu jechuu danda'a. Tikeetii hin bitattu jechuu danda'a. Ati onlaayinii kana na jajjoo Amaazon irraa na jajattu jechuu danda'a. Namni horii qabu waan barbaade murteessuu danda'a. Akkamittiin hojjetu warri diktaatorotaa?
horii of harka galfachuudhaani, horiidhaan nama bituudhaani, horiidhaan nama goonsuudhaani. Maaliif? Seexanni beekaa horiin humna inni qabu. Horii keessaa humni jiru hammam guddaa akka ta'e beeka. Siddiin kan Yesuus Kiristoosii haaraa miti, haaraan dubbataa jira miti. Yesuus Kiristoosii namni seexanaa fi Waaqayyoof sagaduu hin danda'u jedhe miti. Utuu isa ta'eeti simple. Ani seexana waaqeffannee jedha. Simple. Ani seexana waaqeffannee jechuu hin danda'u ree? Salphaanumadhaan seexanni waluun argineeni seexana waaqeffadhu jechuu danda'a namni. Manii. Yeroo horii ta'u garuu. Kanaafidha Yesuus Kiristoosii horiidhaa jedheeti dubbate. Kanaafi horiidhaanitti hojjetu. Horiidhaanitti yeroo namni horii fudhatu waan bara dheeraa dhaabatee fi waan bara dheeraa falmee fi waan bara dheeraa dhaabatee iyyuu hin jedhu. Waan bara dheeraa nan dhaabadhaaf waan jedhe hin geeddara. Geeddareeti gara biraa ta'a. Namuma biraa ta'a. Namuma wajjin tureetu gara biraa ta'eeti as dhaabata. Gara biraa isinitti dubbachuu jalqaba. Kaleessa asuma burimmoo asuma. Maaliif? Manii. Akkamittiin hojjetu warri abbaa irree horiidhaan hojjetu. Horii of harka galfachuudhaaniiti, horiidhaaniiti, nama qabuudhaaniiti hojjetu. Hojii nama dhowwachuudhaaniiti hojjetu. Inni kuni seexanatu Baabiloon, hafuura Baabiloonidha kun. Hafuura Baabiloon. Hafuura Baabiloonidha inni kuni. Nan fitagaa konkuluuzinii irratti. Yesuus Kiristoosii akkas jedhee Wangeela Yohannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti. Yeroon kuni yeroo Yesuus Kiristoosii murtiitti dhiyaateedha. Yeroo Yesuus Kiristoosii kasafamee koortii adda addaa irratti dhaqee dhiyaateedha. Qayyaaffaa duratti dhiyaateera, Haannaafaa duratti dhiyaateera, Heroodisfaa duratti dhiyaateera, Pilaaxoos duratti dhiyaateera Yesuus. Pilaaxoositti geessaniini Yesuusiini. Pilaaxoos dubbichi isa quubsuu dide waan isaan ittiin jedhanii kasasani. Maal isin godhee ittiin jedha? Utuu inni waan godhe ta'e maaliif sitti finnaa jedhuuni? Maal isin godhe? Akkoo barbaadan godhaani waan itti faraduun qabu jedha. Nuunoo ajjeesuu hin dandeenyu jedhan ajjeesuu barbaadu jechuudha. Nuunoo du'a namatti faraduu hin dandeessan jedhe. Maalidhaa jedhee immoo isatti dubbata. Ati mootiidhaa jedheeni. Eenyutu sitti akka mootii ta'e namarraa dhageesse moo ofuma kee yaaddee ati jedheeni Yesuus. Ani jiruudhaa ittiin jedhe. Irra akkate egaa waan godhu dhabee as gidduu deemaa acha deemaa waama godhu wallaale. Ilaamee dhiisii jedheeni Yesuus Kiristoos. Mootiin as dhaabataa jira. Mootiin isa kanaam. The true king is here. Sana miti. Utuu kana ta'eetii mee waraanaa utuu kana ta'eetii waraanaa 1000tu ergamaa jedhe. Utuu kana ta'eetii. Ani garuu amma kan hin dhufeefi jedheen bilaati Yesuus. Yesuus immoo Pilaaxoos immoo ati mootiidha kaa jedheeni. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'e ati iyyuu hin jettaa. Ati iyyuu hin jettaa. Dhugaadhaa fi dhugaa ba'uufan dhaladhe. Kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuusi sagalee koo hin dhagaa jedhe Yesuus. Dhugaadhaaf ananii dhugaa ba'uufananii dhaladhe. Seexanni humnaan hojjetaan jedhe. Nan fixaga amma fixuufan. Mucaa tokkotu gidduu darbee ganna darbe keessaa mana keenya dhufte. Barii miti halkan naannoo 10 o'clock halkan walakkaayyuu miti. Hin dhufte mana keenya. Hiriyaa mucaa keenyaati. Qullaa ishee dhufte cabbii keessa qorra keessa qullaa shamizii waama tokko uffatte. Maali sittiin qorruu naanii dabartee mucaa keenyaa wajjin haasofaa turte. Haadha isheetu ari'e egaa nan dubbii gabaabaa. Haadha isheetu ariinaan dhufte mana atii bayyeettee haadha ariinaan dhufte. Gara nama keenyaa miti hin dhufte. Egaa nu bira tutturte egaa. Garuu waan isheen dubbattu jechuu kooti. Waan isheen dubbattutu sin gaddisiisa. Haadhatu mana barumsaa yoo dhaqe eenyu wajjin haasofte. Har'a eenyu wajjin haasofte.
waan ishee ilaalte gireediin kee sirrii miti ati nan dhageessu. Ati fira hin qabdu, abbaa manaa wajjin hin jirtu, ati abbaa hin qabdu, ati fira hin qabdu, ati ana malee nama hin qabdu, na dhaga'uutu sirra jira. Mataa keessa akka ittiin 12 fi xaayirti mucaan. Hin dhiphatte. Amma immoo na reebnaan baqatte. Haadhatu halkan mucaa durbaa cabbii keessaa qorra keessaa ari'u. Ijoollee gorsachuu, ijoollee maal gochuun dhoowwaa jira immoo akka hin jenne akkasan jedhaa jira miti. Garuu dhiphisu, kontirool gochuu, qoy gurra kee keessaa sii baasaa, jeshee nan ilaalin ija kee haa ba'u. Eessa oolte kaballaadhaan asiin. Mucaanii dhiphatte. Maaliifan kaase kana? The spirit of Babylon. Hafuura Baabilooniidha kun. Mana keenya keessa akka itti bushine oote. Haadha manaa kun cal jedhi. Afaan kee qabisanan jedhi. Cal jedhi. Yoo afaaniin hin jennu ta'ee gatii hin qabdu kun yaadaan halkaan. Gesturii waaniidhaan argisiisu fizikaaliidhaan cal jedhi abbooki abbaa manaadhaan isa ta'u. Afaan kee qabiyyati. Maalitti beeku? Hin beeku goobu. Maali kun nama joonjaa jechuu kooti. Afaan kee qabiyyati. Kontiroolii eessa latte of eeggadhati. Dhiphisuu, kontiroolii jala gashuu. Jiraachisuu, akkatti jiraachisan wallaalchisuu. Namni akkatti jiraatu yeroo wallaalu, mucaan akkatti jiraatu wallaalte. Dhiphatteeti. Haadha baqachuun irra hin jiru sa'aatii sanatti. Haadhatti baqatu malee. Gaaf ta'u gaarii gootee tanaan jettee hin beektu. Waggootan jiraadhe hundumaa akka ittiin hin jiraadhe. Anchi afaan jetteeti natti ciniinnachuudha. Natti reebuudha. Na abaaruudha. Na arrabsuudha. Waa niman nan du'eete toorchi man ta'eeti. The spirit of Babylon. Hafuura Baabiloonidha kun. Kanaafi akka ittiin jiraannaa waan akkasii damnee ofirratti nama of jala aansu. Namni anuma jala anuma haadha ga'u Yesuusim. Ameen. Lafuma jirtanitti ameen jedha. Yoo isinii galeera ta'e. Eessa baashee geessaa bakka ani ofuma jalan si aansaa. Waa'ee mootummaa isa guddaa dubbanna miti. Mootummaa isa sana duwwaa miti jechuu kooti. Kun immoo torbee dhufu isa kana walii wajjiniin ilaallaa waan haaraa nuu baasee. Yesuus Kiristoos tokko isa kana dhagaa. Kana ofirratti ilaalu lammaffaa Yesuus Kiristoosii maal jedhee dubbate seexanni gaatamittiin bulcha jennee dhugaa balleessuudhaan bulchaa. Yesuus Kiristoosii mootiin isadha. Mootii dhugaati Yesuus. Dhugaadha dubbata Yesuus. Dhugaa dubbata yaa saba Waaqayyoo. Mootiin keenya mootii dhugaati. Mootii dhugaati. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo isinittan hima. Dhugaa dubbadhaa. Dhugaa dubbadhaa yaa saba Waaqayyoo. Dhugaa dubbadhaa. Namni tokko sababii isin soba irratti dubbattanii miidhameera taanaani. I will tell you my brother, you are driven by the Babylonian spirit. Hafuura Baabilooniin gaggeeffamaa jirta. Yoo karaa kee namni miidhameera ta'e soba nama irratti dubbatteessa ta'e that is the spirit of Babylon. Yes, mootiin kee mootii dhugaati. Yesuus Kiristoos mootii dhugaati. Dhugaa dubbadhu. The whole truth. Nothing but the truth. The truth. Dhugaa dubbadhu. Mootii dhugaati. Kanaafan mul'adhe. Kanaafan dhaladhe jedhe. Lammaffaan isa kan. Lammaffaan tokkoffaan isa amma dubbadheedha. Amma keessan deddeebi'u amma kana caalaa isinitti dheerateera. Nan uffitanii dadhabdanii ta'a. Lammaffaa. Namni jedhee dubbata. Namni dhugaa keessa jiraatu na dhagaa jedhe Yesuus. Na dhagaa namni dhugaa keessa jiraatu na dhagaa jedhe. Al tokko utuu dhugaa beennu dhugaasaa beennaa. Yesuus. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuusiin an jedhaayidha. Utuudhuma beennu. Ilaa of eeggadhaa. Warri dhaggeeffatan Saawudi Arabiyaas jiru, Chaayinaas yaa ta'uu eessa ta'anii namoonni dhaggeeffatanii
utuu dhugaa beennu beekaa dhuba soba amanuu barbaanna. Waaqayyo immoo itti nu kenna. Isa amanuu barbaadde bakka dhaqi gaasammoo hedheeti soba akka nuyi dhugaa amanuu hin dandeenye godha Waaqayyo. Beekaadhuma yeroo waan godhu dhaqiitii dhugaa soba amanuu barbaadde bakka ilaa fudhadhuuti taa'i jedheeti Waaqayyo nama kenna. Kanaafi dhugaadhuma namana sadaffaan Yesuus Kiristoos dhugaanii bilisa isin baasaa jedheeti dubbate. Bilisa isin baasa. Nama tokkotu nama mootummaa keessa baay'ee beeku tokkotu natti dubbate. Namoonni warri soba facaasanii sobaan deceptionii sobaan jiraatanii jedhe. Beeta mangistiidha. Mana mootummaa beeta mangistiin afaan Oromootiin badaa hin jiru. Garuu beeta mangistiidha jalqabanii jedhe. Hamma asoosaa nama jiru sodaatu jedhe. Asii jalqabaniiti nama hamma daarii asoosaa irra jiru daarii Keeniyaa irra jiru nama hundumaan sodaatu jedhe. Maaliif? Soba keessa waan jiraataniif. Soba waan dubbataniif. Namni dhugaa dubbatu namni dhugaa dubbatu garuu leencadha. Namni dhugaa keessa deddeebi'u garuu akka leencaatti jiraata. Dhugaa keessa deddeebi'uudhaaf Waaqayyo nu gargaaru hafuura Yesuus Kiristoos Waaqayyo nu guutu torbee yoo Waaqayyo nu gargaare itti fufna Waaqayyoon galateeffanneeti finna eebbifamaa Waaqayyoon galateeffanna biraanee wajjiniini haalleluuyaa maqaa Waaqayyoo eebbifamu biraanee wajjiniin Waaqayyoon galateeffanneeti sagantaa keenya xumurra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoo dubbii isaanitti dubbateera. Dubbiidhuma Waaqayyoo irra dhaabbanneetu nuti hafuurri sodaa nuuf hin kennamne. Hafuurri sodaa nuuf hin kennamne. Namni sobuu nama sodaatudha. Dhugumaan namni sobu inni sobuu isa sodaatudha. Inni dhugaa qabu hin sodaatu. Namni dhugaa qabu hin sodaatu. Kanafi የድፍረትን መንፈስ ሰጣችሁ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጣችሁም። በቃ ስኒፍ እንከንኔዳ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮቲ አመስሞ ዱጋንሞ ኢንቱርቲ መሌ ሂንማባቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ለፈባዳ ለፈዳበቀመት ሃሶበሙ መሌ ሆጂንዲና አንደርቤ ከሞያ ፈካቱ መሌ ዱጋን ሰገሌ ከነረዳበኔ ዋቀዮን ከደና dhugaan haba ujenna nuti warra soba fuula dura dhaabbatudha warra hamaa fuula dura dhaabbatudha warra jallaa fuula dura dhaabbachuuf waamamnedha Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa. Dhiphateeti Hisqiyaas ko bara sana keessatti yeroonni iddoo sana dubbatu bara sana keessa Waaqayyo du'a isa hambisee barati isaaf dabalame akka inni jiraatuuf akkan jiraadhu jedhee Waaqayyoon kadhate Waaqayyo bara dabaleef du'a isa hambise isanni du'a hambise keessatti gola isaatti gashee sodaateetu dhiphateetu murommeetu gola isaa of argisiise warri gola isaa arganii sana isa godhani nu garuu hin sodaannu Yesuus Kiristoos gooftaadha hin sodaannu Yesuusin qabna isa mo'ee moosisuu qabna isa ceesisu qabna isa fuula dura isaa dhaabbanna isa tunu dhaabe isa gadi qabame isa ol qabu qabna isa warra rommeef warra dhiphatuuf warra gidiraa keessa jiruuf warra itti sobameef warra sobameetti sobamee qabame alkan dukkana isaanitti ta'eef haleluuyaa Yesuusin dhufa
Isaba dhiphateef ifatu ta'a jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Ifatu dhufa. Dhugaan gaafa baatu ifatu ba'a. Yesuus gooftaadha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo abbaa keenya si galateeffannaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Mootii ulfina qabeessaa sagalee keessa dinqisiisaa itti deebinee dudduubatti deebinee eessarra akka ka'e maaliif akka ta'e akka nuti dubbannu hubannu sagalee kee qortee yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu nutti dubbatteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin dubbii sagalee keef si galateeffanna. Mootii ulfina qabeessaa galanni siif haa ta'u. Arra sagaa yaa Waaqayyo barichi baruma sana fakkaata. Bara jijjiirama qabuun fakkaatu mootii hafuura qulqulluu. Arras sobati mo'ee jira. Arras darbeen jira ce'een jira. Argadheera naaf ta'eera jechaa kan jiru yaa Waaqayyo hamminaaf jallinadha. Kana fuula dura akka dhaabbannuuf immoo Yesuus ilma Waaqayyo nu waamteetta. Bara kana keessa nu dhaabdeetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ani mo'eera jedhee jallinni dhaabbate. Maqaa Yesuusiin haa galagalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin galagalchina kan galagale haa ta'u. Inni saba kee miidhaa jiru. Inni saba kee dhiphisaa jiru. Inni saba kee dhiiga isaa dhangalaasaa jiru yaa Waaqayyo. Arras isatu mo'ee jira. Arras gadi qabna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ejjetame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gara keetti iyyina gooftaa mootii hafuura qulqulluu. Ati abbaa dhugaatii Yesuus. Ati soban jaallattu mootii hafuura qulqulluu. Abbaa sobaa sana immoo gadi darbatteetta. Miilla keenya jalatti gatteetta. Akka irra adeemnu gooteetta. Arras maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa xaxame sana dhaqi nu hiiki. Saba keetti sadal galgaletti ati nu deemi. Dhaabbannee sitti iyyina lafati nu keessa teenye. Yaa Waaqayyo gooftaa haala adda addaatiin isa xaxee qabe. Haala adda addaatiin isa qabe. Hafuura hammeenyaa, hafuura jallinaa, hafuura adda addaan isa ol gale sana maqaa Yesuus Kiristoosiin lafanni jiru diigna nurraa diigi. Maqaa Yesuusiin nurraa kaasi. Saba keenyarraa kaasi gooftaa. Sobaan sabni kee dhumaa jira. Sobaan sabni kee du'aa jira. Yaa Waaqayyo dhiiga dargaggootaatu dhangala'aa jira. Hamminatu raawwate hamminati mo'e Yesuus ilma Waaqayyo. Arras teessoo keerraa nuuf ka'ikaa. Arras nuuf ka'i gooftaa. Inni mootii jallinaa yaa Waaqayyo gooftaa kaaste. Inni mootii jallinaa marga nyaachifte. Inni mootii jallinaa yaa Waaqayyo raammotiin fixxe. Arras maqaa Yesuusiin ammeenya kanarti gooftaa abidda keetti nu buusi. Jallina kana nurraa kaasi. Saba keenyarraa kaasi mootii hafuura qulqulluu. Hafuura dhiphinaa, hafuura sodaa maqaa Yesuusiin nurraa rukkuti. Maqaa Yesuusiin saba keerraa rukkuti. Bornan du'a bornan bada jedhee gooftaa sanyii balleessaa jira. Bornan bada boyyoon kana dubbadhe waan baay'eetu bada jedhee gooftaa zarii balleessaa jira. Arra mootii hafuura qulqulluu atitti nuu darbi. Waaqa Israa'el atitti nuu darbi. Maqaa Yesuusiin itti nuu darbi. Saba dhiphachaa jirutti nuu darbi. Isa dhiiga dhangala'aa jiru nurraa dhaabi. Ammeenyaan jallinaan gooftaa. Sobatu mo'ee sobaan sabni kee du'aa jira. Dargaggootu darbaa jira. Warrati barbaadduti gooftaa. Waan guddaaf warrati uummatteeti. Arra yaa Waaqayyo jallinaaf sobaan gooftaa lafarraa dhumaa jiru. Maqaa Yesuusiin ati nuuf ka'i gooftaa. Ati nuuf ka'i teessoo keerraa mootii hafuura qulqulluu. Ayyaana keessa jabaan nuuf ka'i.
hidhaayi kun nuu ka'i yaa waaqayyootti ol nuu gali gooftaa inni Phaawulosiif Sillaasitti ol galte mana hidhaa duwwaa goote yaa waaqayyoo lafa hidhametti si erganna mana hidhaa biyya keenya duwwaa godhi dingata raasi Yesuus dingata raasi mootii hafuura qulqullu dingata raasi abbaa dhugaa dingata raasi balbalarraa baneeti mootii Israa'el hidhaarraa nuu ciri yaa waaqayyo ulfina keetiin nuu darbi. Hallelujah, redene vegendoro lobati I gloria dona magando Jesus ilma waaqayyo ulfina kee mul'adhu abbummaa kee nu mul'adhu dhugaan keenya dhokatee nafiin gooftaa koo haa ba'u ulfinni kee haa mul'atu ayyaana kee nu baay'isi gooftaa koo siif dhaabbanne lafati nu keessatti dhugaa kee dubbanne eddooti nu barbaadutti siif argamne jiraachuu darbu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari dubbii keessa dhugaa dubbii keessa jiraata isati nutti laatte akka fedha kee fi akka yaada keetti siif adeemu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari ayyaana kee nu baay'isi garbicha kee ati isa eebbisi ammayyuu sagalee addaatti dhangalaasi akka dubbachuun isaaf ta'utti yaa waaqayyo dubbachuu akka danda'u humna keessaaf gadhiisi waan dhokataa yaa waaqayyo waan dhokataa harka isaatti galchi gooftaa inni Qiroositti dubbatte inni Qiroosi waan dhokataan sitti gasha sittallaadha jette maqaa Yesuus Kiristoosiin baasiitti kenni dhossaa barootaatti laadhu mootii hafuura qulqullu kan inni ittiin ceeceesisu kan inni ittiin darbee dabarsu maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana keessaaf dabali nuti warra dhageenye kana dubbii keessa si dhageenye sodaaf rommaan gooftaa nama sodaachuun otuun ta'in gooftaa ulfina kee mul'isuun si sodaachuun gadi jennee siif jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari ulfinni kee nurratti mul'atu waan nu eebbifteef eebbifami yaa waaqayyo asitti iddoo kanatti tajaajila ta'e hunduma isaaf ulfina isaati fudhadhu guddummaan kee duwwaa gidduu keenyatti mul'atu torban keenyas torban nagaa nuuf godhi waan hundumaan ati nu gargaari maqaa Kiristoos Yesuusiin amen. sagantaa keenya kadhataa gooftaan keenya nu barsiiseen xumurraa waaqayyo buleettii keenya Biraanee kadhannaadhaan kan nu gaggeessite ishee haa eebbisu humni kadhannaa humni waaqayyo yeroo hundumaa isheedhaaf haa baay'atu waaqayyo ishee wajjiniin haa ta'u ijoollee ishee wajjiniin haa ta'u abbaa manaa ishee wajjiniin haa ta'u maqaan waaqayyo haa eebbifamu kadhataa gooftaan keenya nu barsiiseenii yaa abbaa keenya jechuudhaan sagantaa keenya irraa xumurra yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti ta'u kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nus kan nu akkana akkuma dhiisnuufitti qoramsatti nun galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis baruma baraan ameen. Eebba fudhannaa yaada keenyaa harka keenyaa wajjiniin gara waaqayyootti ol kaafna waaqayyoo isinaa eebbisu isina eegusi waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif kennu waaqayyo waan hamaa hundumaa irraa jireenya keessan haa eegu maqaa waaqayyo kan abbaa kan ilma isaatiif kan hafuura qulqulluutiin waaqayyo tokko ameen.
keetii galma kan gaa'u baay'atee si somni mul'ata. Hin jaallatu gidirfamuu facuucamuu saba kee nuun hambistu harka ormaatti biyyamu yaadni kee utuu jirtu nu wajjiniin hin taanu nuyi garormaa nu yaadata guyyaa keetii nuuf laata dhulma dhumaa. Falmaa dhugaa 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 Kartuu sobaa hedduu diriiree kaabaa kibbaanii ka'e ol gargaaree gurraachesuu fi seenaa jiraata galgal ga'uu ofii of nyaata. Kartuu sobaa hedduu diriiree kaabaa kibbaanii ka'e ol gargaaree gurraachesuu fi seenaa jiraata galgal ga'uu ofii of nyaata. Hin jaallatu gidirfamuu facuucamuu saba kee